Sila ama namni hundumtuu as jiru afaan Oromoo dhaga'amoo namni afaan Faranjii balee dhagee hundumtuun dhagaa yoo afaan Oromootiin oh you don't not at all okay galanni guddaan isin haa ta'u waan kun akka kabajaa guddaatti fudhata malee akka anaa fi hin beektaa jettaniidhuma beekuu koo ragaa naa bahuudhaaf na waamuu keessanii anaaf waan guddaadha. Beekumsi nama tokko abbaadhaaf waan godhu qabu yoo namni sarraa waa baratu hin jiraatin baga na gargaaruu dhuftanii isiniin jedhuudhaaf. Wannan har'a dubbattu waan beekumsaati. Waan beekumsaa. Gochi addunyaarra jiru hundumtuu waan beekuu qaba. Waan beeku sana immoo akkatti beekuu qaba. Namni tokko mana ijaaruu nan beeka yoo jedhe waan manni sun ittiin ijaaramuu fi akka isa kamtu dura akka lafarra dhaabbatu inni taanee maaltu akka ta'u sana beekaa jechaadha. Waa'ee beekumsa Oromoo beekuu yoo barbaanne beekumsi Oromoo kuni eessaa ka'eeti maaltu maalirra ijaajjeeti Oromoon akkamittiinitu if beeka akkamittiinitu waan isaa ala jiru addunyaa kana beeka waan jedhurraa akka dubbannu barbaadeetan. Wanni tokko lafa Oromoo keessa qubatu Oromiyaa keessa lafa Oromoon keessa qubatu Kenya keessa lafa Oromoon keessa qubatu Somaaliyaa keessa lafa Oromoon keessa qubatu mandarri ani dhaqin hin jiru. Nama Oromoon waa beeka jedhuun namni ani interview hin godhin hin jiru. Wannin asitti biyya keessatti biyya Oromiyaa jennu sana keessatti ammoo raayyaa aseebuutii qabee Machaa Tuulama qabee Sabbogoona qabee Ituu Humbanna qabee Sikomando gadaa Oromoon durittiin bulu territorii gadaa sana keessa jaarsa jira jedhan waa beeka jedhan namni ani irraa waan iyyaafatin hin jiru. Kun hundumti isaa immoo reekoordii durii sanaan qabameeti jira. Gara kaaseeta jechaan sa'aatiidhaan yoo lakkaa'anii sa'aatii 2718 waan ta'utu walitti qabame kuni garri caalaansaa Keeniyaadhaa fi Oromiyaa biyya Itoophiyaa keessa jiru kana keessaa. Kanarraan samarii isaa Oromoon bakka hundaatiyyuu wanni inni in common wanni inni hundumti isaayyuu beekuu wanni inni ittiin waa'ee beekumsaa calqabu maali yoggaa jedhanii wannan dhaga'ee walaabu waan jedhan walaabu baay'een keessan walaabu yoggaa jedhanii isa Amaarri katabee walaabu የምትባል ኩሬ ወንዝ ባሌ keessa jira jedhanii alaqaa Taayyeen faan kataban isinitti fakkaata. Isaanii beekaas haa ta'uu waldhaalanii waan hin beekne kataban. Walaabu jechaan waan lafa kanarra jiru laga miti haroo miti. Walaabu jechaan yaada yaada uumamaati. Maaliif Oromoon walaabu bishaan ganamaa bishaan uumamaa jedha. Ganama jechuun afaan Oromootti calqaba origin bishaan originii jechuun
akka Oromoon jedhutti otoo addunyaan kun hin uumamin dura bishaantu turee jedha. Bishaan kun immoo bakka lamatti addaan bahaa. Walumatti qabaa bishaanni kun bishaan gubbaa bishaan goodaati. Maqaan isaa walitti garuu walaabuu jedhama jedha Oromooni. Waa'ee bishaan kanaa fi akkamitti bishaan kun egaa uumama dura bishaan ture jechaadha. Otoo homti tokko hin uumamin walaabuu Baalee keessatti uumamuu dhiifnaan waaqa malee bishaan kana dura homtuun jiru jechaadha. Uumamni ganaan calqabame jechaadha. Bishaan gubbaa bishaan goodaa kun bakka lamatti baheeti jira. Akka kunoo killoo lama killoo walitti gombifamee wahiitti jira. Inni gubbaas bishaani, inni gadii kunis bishaan. Oromoon kanaan walaabuu jedha. Irran isinii deebi'a walaabuu bishaan ganamaa bishaan uumamaa jedha. Waaqi otoo homaa uumuun calqabin bishaanuma gubbaa kanaa fi bishaan goodaa kanatu addaan baase. Bishaan gubbaa kana bakka sadiitti baase. Bishaan goodaa bakka lamatti baase. Walitti meeqa? Kanaan yaayyaa shanan jedha Oromoon. Yaayyaa shanan jechaan yayyaba shanan jechaan. Yayyaba shanan jechaan yaayyi jechuun way tokko akeeke jechuun. Lafarratti Oromoon hoggaa mana ijaaru muka wayii qofoo asitti qofa'eeti asitti funyoo hidhanii akkanattiin complete circle around it hojjetu. Na inni lafarratti complete circle hojjetan suni yaayye yookiin yaayyuu jedhama. Yayyaba jechaan immoo afaan faranjiitiin foundation yookiin fundament akka jechuudha. So kan waaqni fi waan uume yayyabee waan shanan kanaanii jechaan. Ka olii kuni sadii jenne. Sadan kun maali? Egaa bishaani jenne waan olii kan. Bishaanumti kun bakka sadiitti bahe. Tokko bishaanuma sana ta'e lammeessoon ka asii ol qoolloo jedha. Dachiif qoolloo jedha Oromooni. Dachiin kana qoolloo jechaan qola kana ol arginu samaayii jechaan. So bishaani qoolloo sana yookiin samiidha. Kaan immoo waan qoolloo kanatti galu. Ka akka urjii, kan akka ji'aa, kan akka aduu kun hundumtuu wali qoolloo kanatti galu. Yoo kun bishaan tahee kuni qoolloo sana tahee kuni waan qoolloo kanatti galu akka jechuudha. Bakka sadiitti baasee hoggaa jennu akka anachirratti kaa'e kana sadii godhe jechaa otoo hin ta'in waan sadiitu waan kana keessaa bahee jechaadha. Kan dakaa kun immoo bakka lamatti bahee gami tokko lafuma gogaa kana tahee gami kaan immoo lafa bishaan ta'e. Na kuni akka Oromoon jedhutti gaa waan waaqi ittiin uumaaf uumama isaa yayyabeedha jechaadha. Kanaan hin dhumne uumuun waaqaa kanaan hin dhumne ka inni ittiin yayyabame garuu kana jechaadha. Mana kana hoggaa ijaartanii dura yayyaba isaatii ijaartan. Isarratti waan hedduun wanni ijaaramu immoo wanni dhufu jira jechaadha. Kanaaf iyyuu gara fuulduraatti waan kaanii hoo akkamittiinitu uume Waaqayyo isa jedhutti hin deemnaa. Sana dura garuu waan yaayyaa shananii kana irraa akka dubbannuuf ta'e. Oromoon mana ijaara. Hoggaa mana ijaaruu manni isaa kun dallaa qaba. Dallaan isaa karra qaba. Manni isaa balbala qaba. Manni kun naannoodha. Yeroo hundumaa hundumti keessa manuma naannoo keessatti dhalatanii warri baadiyyaadhaa dhuftanii manni naannoodha. Keessi mana kanaa gami tokko bakka sadiitti bahee gami tokko bakka lamatti baha. Mana aadaan Oromoon ijaaru duriin isinitti maa jira? Yoo har'a baadiyyaatti waan akkanaa jiraachuu baate aadaa badde nu agarsiisa malee wanni sun sirrii miti jechaadha. Manni Oromoo akkanatti wanni ijaaramuu fi
as keessa ijoollee durbaa hin heerumintu bula. As keessa ijoollee durbaa hin heerumintu bula. As ijoollee dhiiraa hin fuudhintu bula. As abbaa manaaf haadha manaa, abbaa warraaf haadha warraatu bula. Kuni badaa yookiin goorroo duuba yookiin Oromiyaa bakka adda addaatti afaan adda addaatiin himu lafa keessummaan taa'udha. Kun immoo lafatti waa bilcheessan. Amma akkas jechaanii gamni tokko sadii, gamni tokko lama seera maaliitiin ijaarame? Seera yaayyaa shananiitu replikeet godhaa jira jechuuf. Oromoon horii horata. Horii inni horatu bakka lamatti baasa. Akkuma sila manas bakka lamatti baafne, walaabuu bishaan gubbaas bakka lamatti bahu, bakka lamatti bahaa. Qeencaaf kotteedha. Qeensa laftitti jedhan isin jira. Qeensaaf kottee yookiin horii qeensaatiif horii kottee. Horiin qeencaa bakka sadiitti baati. Looniif hoolaaf reettiidha. Horiin kottee immoo fardaaf harreedha. Gaangoon seeran qabdu farda jalaan bishaan dhugdii jedhan. Gaangoon seeran qabdu. Kuni amma gamni tokko sadii, gamni tokko meeqa? Walitti meeqa? Wanni kanas kana keessaa horiidha wanni Oromoon jedhuun jira kana ala. Amma sareen jirti, sareen horiidha. Adurreen jirti, adurreen horiidha. Gaalatu jira. Akka aadaa Oromootti gaalliif, adurreeniif sareen bineensa garaa warraa jedhama. Yookiin immoo kottee qeenca shananii jedhama. Kanaaf iyyuu Oromoon kan amma gaala foon hin nyaannee fi akka duriitti amma waan hin qabu biyyi addunyaan jijjiiramaa jirti, rakkinnis baay'atteetti. Garuu akka seera Oromootiif otoo ta'ee warri kun bineensa garaa warraa jedhamu malee horiitti lakkaawaman. Kanaaf iyyuu Oromoon horii ogaa arkuu akki ilaalcha isaatii sunis deebi'ee gamni tokko sadii, gamni tokko lama ta'ee seeruma yaayyaa shananiitiin bakka sanatti galaa jechaadha. Booyyeen horataa Oromoon. Horii mana, horii waan Oromoon horii jedhuun duwwaa lakkoo hin malee. Indaaqqoo itti dhufna indaaqqoo fa'a. Indaaqqoon kunooti. Oromooni akkuma waan saree, waan adurreetiif, waan gaalaarraa dubbanne wanni inni hin nyaanne waan baay'eetu jira. Oromoon hanga Xaaliyaaniin biyya sanan dhufinitti Oromoo duwwaa miti Amaarri lukkuu yookiin indaaqqoo amma jettan kana hin nyaatu. Nyaatan dooroo wanni jedhame Xaaliyaaniitu fide. Fakkeenyuma isaatiif akkasinii galu gochuudhaa fi dooroo jechuun kuni afaan Xaaliyaaniiti malee lukkuudhaafuu afaan hin qaban. Xaaliyaaniin yeroo waxii manni soosii lukkuu tolchu timaatimiidhaan tolcha, tomato. Na timaatimiin suni pomodoro jedhama afaan Xaaliyaanii. Pomodoro jechuun isaan dooroo waxi jechuutti fakkaatee dooroo waxi jedhama. Pomodoro jechaan afaan Xaaliyaaniitti timaatimii jechaan. Isaan tomato soosii iyyuu miti. Pomodoro jechuun timaatimii dhuma. Pomodoro. Dooroo wajjin homaa walitti hin qabu. Timaatimii dhumatu maqaansaa compound nounidha. Pomo and Doro. Isaan garuu lukkuu kan keessa jiru lukkuudha. Kan itti waanii ta'u waxiidha. Kanaaf iyyuu dooroo waxii ta'uu qabaa jedhanii dooroo waxiin Xaaliyaanii dura Habashaan dooroo waxii hin beeku. Nyaanne hin jiru. Kana yoo if you meet some of their intellectuals who are honest and if you know how to talk to them, they will admit
dogaa ta'uusaa isinitti hima. Oromoonis hin nyaatu waan koola qabu waan barrisu hin nyaatu Oromoon. Waan barrisu jechaan qurxummiyyuu dabalate akka aadaa Oromoo duriitti waan koola qabu waan barrisu hin nyaatu Oromoon. Kanaafitu wanni inni hin nyaannee fi seera yaayyaa shananiitti galuu kan didu keessa tokko lukkuu kana waanii kana maani allaatti maal waan koolaa kanatu seera yaayyaa shananii diddi. Akka namaatti akka bineensaatti kilaasifaayi akkan goone akka namaa miila lamaan deemti. Akka ishee immoo bineensi gara biraan waan ofirraan qabu baallee ofirraan qabu. Baallee kana shimbira duwwaatu qaba. Shimbira jechaan waan barrisu duwwaatu qaba baallee akkanaa. Malee wanni hin barreefne waan akkanaa hin qabu. Kanaaf iyyuu Oromoon wanna kana akka lafa ishee kaa'u dhabeeti kilaasifaayi godhuu didee akka waan didduu wayiitti ilaalee namni ishee nyaate iyyuu didduu akka hin taaneef laguu itti awwaaje. Wanni waan koola qabu lagataniifi kanaafi garuu kilaasifaayi seera yaayyaa shananiitiin immoo waan ishiin lakkaawamuu yookiin kilaasifaayi ta'uu qabduu fi maal godhee warra risaa warra jedhan beeytu risaanii allaattii qilleensaa jedha Oromoon risaadhaan. Allaattiin qilleensaa kuni waan du'e nyaatu yoo ofii ijjeesse malee waan du'e nyaatu. Akka Oromoon jedhuun isinitti maa jira ani isaa nyaatu sin nyaanne sin argin. Waan Oromoon jedhuun sin agarsiisa. Dhugaa immoo garuu isaa shimbir buteessa jedhan iddoo baay'eetti risaa kanaan. Shimbira buta. Gadi dhufeeti shimbira naannaa kana jirtu butata. Inna risaa kanaani allaattii qilleensaa jenna dur hoggaa ijoollee allaattii qilleensaa lafa dhaabii jirbii takka jaachi sirbi jennee akkana uumutaadha. Inna allaattiin qilleensaa kuni ol fagaateetu gala. Gidduu kana warri jiran immoo allaattii raqaa jedhamu. Allaattii raqaa jechaan domboofaa, bogocorofaa, rumichafaa warra waan du'e nyaatu. Allaattii raqaati warri kun warri iddoo kana gidduu jiran kanaa gadi sanaa ol. Warri kana gadi jiran immoo shimbiruma jedhamu. Shimbirri kun didiqqaadha akka allaattii kaanii hin guddatu. Yoo si amma qilleensa keessa meeqa jira? Sadii. Lafarra immoo ka akka babboo allanaa ka akka uummoo ka yoo cinqate malee ka'ee barrisuu hin feene ka warra akka guchii warra akka maalinni maqaan isaanii akka babbadeera kamii yoo rakkisan malee hin barreeffne immoo jiru isaan allaattii lafaati. Allaattiidhuma lafaati. Allaattii fardaa kan jedhanis allaattiidhuma lafaati. Allaattiin galaanaa immoo daakiyyee jedhamti. Yoos lafa kanarra meeqa jira? Qilleensa keessa meeqa jira? Kunoo akkanatti seera yaayyaa shananiitti galche kanas isiniin jechuudha. Waan shanii kuni gami tokko sadii ta'ee gami tokko lama ta'u kuni waan Oromoon argu hundumaa keessatti lafinni itti mul'anne hin jiru jechuudha. Yoo sammoo nannuma namaa yoo fuune namni miilli isaa lama harki isaa lama mataa tokko qaba. Namumtuu ogguma dura yayyabamu seera yaayyaa shananiitii yayyabamee jechaadha. Kan namaa asumatti hin dhaabbatu itti darbina booda garuu fakkeenyumaaf akkuma harka lama qabaa mataa takka qabaa miila lama qabaa jechuudhaan innis shanumatti lakkaawamaa jechuudha. Seeruma yaayyaa shananiitiin bu'ee jechaadha. Oromoon hoggaa mana ijaaru ammoo utubaa kanatti jira. Utubaan kun iddoo baay'eetti dongoraa jedhama. Dongoraa waaqaa waan jedhamus jira. Booddee inni yoo waan gara biraa irraa dingata ka'ee dubbanne dongora Oromoon akka inni itti biyya lafaa kana argu akka faranjiin itti nu barsiisu kanatti miti. Akka Oromootti lafti
dongoraan lafti amma akkanatti agarsiisuun hin danda'amu. Oromoon lafarratti arga waan kana. North east west north south yoo lafarratti duroo gootan sentarii isaa keessa yoo utubaa tokko dhaaban otoo utubaan sun dheerinni isaa baay'ee dheeraa taanaan asiin lixee karaa godaa bahee akkana deeme. Inni sun dongoraadha. It's an imaginary line in the center. Isini galeera lafarratti north east north east qaba, south east qaba, east east qaba, west east qaba. Gidduudha ammoo waan keessa gadi bahuu qaba. Kanaafiyyuu orientationiin inni kan Oromoo lafti akka waan filaatii taatee keessa wanni keessa gadi bahu jiraate mirgaa bitaa olii gadi waan qabu wahii takka himaa jiru godha Oromoon jechaadha. Kana kompiitarii irratti yoo hojjetanii agarsiisan malee xiqqoo nama rakkisa. Hoggaa mana ijaaruu dongoraa kan dongoraan kuni akka dongoraa waaqaa sana hoggaa manni ijaaramu. Ka gidduu dhaabbatu sentarii manaa ka dhaabbatu dongoraa utubaa kan. Utubaa kanarratti kan asii gadi bu'u kana kan irra kaa'ame 5. Inni asitti hidhan qaysi manaa kunis inni gurguddaan 5 gidduu jabeessuudhaaf wanni itti dabalan jijjira. Akka aadaadhaaf garuu 5 kun hafuu hin danda'u. Yoo akka sana ta'e manni lafa isaa otoo hin ta'in guutuu isaas seera yayyaa 5 of keessaa qabaa jechaadha. Utubaan kun immoo mallattoo waan baay'eeti. Tokko dongoraa waaqaatti jennee waan waaqaa ofitti qabu. Durbi hoggaa heerumuuf jettu waan dhaammatti sirba sirbitee mararoo hoggaa dhaammattu yaa utubaa mananaa anoo sittan hirkadhaa maaliif na jalaa jigdaa. Yaa gurguddaa mananaa anoo sittan himadhaa maaliif na jalaa diddaa. Abbaadhaan jetti soo kun simboolikadii kun abbaa fi waaqayyoon ripirezentii godha mana tokko keessatti jechaan. Isin ganama simboolii isaas. So waanuma yaayyaa 5 waanuma 5 deemu kana akka keessa deddeebinuufi. Yoo kun ta'e Oromoon immoo ifii isaatiiyyuu hin qubatee jira. Amma lafa nuyi Oromiyaa jennu kana akka amma kukkutanii kijibaanii ameebaa fakkeessan akka Oromoon dur itti argutti Oromoon gadaa 5 qubate. Gadaan 5 inni qubateen kuni lafa Oromiyaa kana ka amma faranjiin Great Rift Valley jettu Oromoon riphaa jedhuun riphaa lafa kanaatu bakka lamatti addaan baqaysa lafa Oromiyaa. Gammi sun warra gama lixa biiftuuti. Aduun asiin baatee asiin lixxiimi. So gammi kun amma isaan Arsii Baalee Maasiif jedhani garuu akka Oromoon dur beekutti gubbaan kun raayyaa Aseebu jedhama. It's an independent Gadaa territory. Raayyaa Aseebu. Iddoon kun Maccaa Tuulama jedhama. It's another independent Gadaa territory. Self-ruling independent Gadaa territory. Kagadii kun immoo Sabboo Goona jedhama. That's also independent self-ruling Gadaa territory. Ka iddoo kanaa kun immoo Arsiidhaaf Baalee waliin qabatee Siikoo Mandoo jedhama. It's an independent Gadaa territory. Ka Hararii fi Southern Walloo hanga ga'u kanatti qabatu immoo Ituu Humbanna jedhama. Oromoon mooyitii sistemiidhaan ejjeta. Mooyitii sistemii jechaan bakka lamatti ba'a. So raayyaa Aseebu, Maccaa Tuulama, Sabboo Goona, Ituu Humbanna, Siikoo Mandoo jedhee akkanatti addaan babaasa. Gidduu isaa kana kan addaan baasu gamana 3 hambisee gamanatti 2 hambisee kan gidduu isaa addaan baasu
Rift Valley. Rift Valley yookiin riphaa lafaa. So gammi kun meeqa? Gammi kun hoo? Lama. Walitti meeqa? Qubtummi isaa seera yaayyaa shananii sanaanitu yayyabamee kana quba qabaadha jechuudha. Inni kunis yaayyaadhuma shananitti deebi'e. Gammi kuni aduun karaa kam seeni? Karaa kana seeni. Karaa kam baadhe? Karaa kana baadhe. Oromooni lamaan gamana jiru kanaanii bareentuedha. Sadan gama jiru kanaan immoo Booranaedha. Amma warri waa'ee taarikii Oromoo tsaafna jedhee kijibu warra akka Dhaqaa Taayyee fa'aa warra akka kijibaadhuma oduudhaan deddeemu kana yoo laaltanii ቦረናና በሬንቱ የኦሮሞ ልጆች ሁለት ወለዱ ከነ ከዋን ጀርኩን ኦቦላ ዳለቴቲ ታሪኪ ደጀደኒ ክጅቡ ወሪኩን መቃነ ማሚቲ ቦረና በሬንቱ እቻን መቃነ ማሚቲ ቦረና እቻን ቦሮ አና እቻን ቦሮ አና ገባበት ደኒሮ ያመን ቦረና ታማለ ቦሮ አናዳ kunimmo barii aantuudhaa fi boroo aanaadha. Manni boroo beektu waan beektu boroo jechaan manni duubis girgiddaasaadha. Karaan keessaas girgiddaansaa lafti dhirsaaniitiin ciisan gara westiitti jiru maaliif orienteeshiniin balballi istiitti jenneeni keessasaa kunila girgiddaan kuni boroo jedhama keessisaas gudduubisaas boroo jedhama. Boroo aana jechuun directioniidha himaa jira malee maqaa ilma Oromoo miti kana quba qabaadhaa jechuudha. Hin kijibu maqaa ilma Oromoo miti. Bareentuunis maqaa namaa miti barii aantuu jechaadha. Kunis ni galeera yoo ta'e from the very beginning egaa taarika Oromoo kan isaan katabuu calqabani from false premises dha jechaadha. Maaliif nama hin taane waan isaa otoo hin beekin nama jedhanii taarikii nama jedhanii taarikii kana katabanii kanaafiyyuu useless. Oromoodhaaf wanni isaan katabanii wanni nuyi isaan irraa eegnu hin jiru jechuudha. So qubtummi Oromoo seera yaayyaa shananiitiin kana fakkaataa jechuudha. Amma sila yaayyaa shananiin Waaqayyo waa hundaa yayyabee jenneen. Waaqayyo garuu waa hundaayyuu shananuma kanaan akkanatti facaasee dhiise bakka shanitti baasee facaasee hin dhiifne. Warri kiristaanaatiif warri islaamaa Waaqayyo guyyaa jahatti waan hundaa uume guyyaa torbaffaa boqotee faaja'anii dubbatumi. Oromoon waaqinni kan Oromoo kun waa hin jarjaru. Guyyaa jahatti miti kan inni waan kana hundaa tolche inni guyyaa 27tti tolche. Guyyaa 27tti inni tolchu kuni waan inni oggaa tolchu guyyaa tokko duwwaatti fudhateetu jira. Waan 11 guyyaa tokkotti tolche. Waan 5 immoo guyyaa lama itti fudhate. Asii amma kan argitan caaraa, sorsa, arba, gardaaduma, gidaadaa, rubruma, ruuda, algaajima, walla, lumaasaa, rubruma jedhu kuni tokkotu irratan se'a. Guyyaa 11tti ayyaana takkaan takke waaqi wooma tokko guyyaa sana guyyaa tokkotti waan inni hojjetee fixe agarsiisa. Warri lamaan kun immoo areerii duraa areerii balloo, adulaa duraa adulaa balloo, bitaa qaraa bitaa ballaa, basaa qaraa basaa ballaa, maganeetti jaaraa maganeetti biriitii akkan jedhan kun immoo waan guyyaa lama waaqarraa fudhate waan inni guyyaa lamatti tolcheeti jira jechaadha. Warra kana immoo waan lama immoo guyyaa sadii itti fudhate. So
salbaan duraa salbaan bal'aa salbaan dullacha garba duraa garba bal'aa garba dullacha kana guyyaa sadiitti waan itti fudhateeti jira wanni inni tolchee jechaan 11 fi 10 walitti meeqa 21 fi 6 meeqa 27 guyyaa 27 kanatti Waaqayyo waan uume hundumaayyuu qulqulleessee baallutoo nafin mukitoo nafin marratoo nafin bineensotoo nafin wanni galaanatti galus maaliinis wanni har'a arginu addunyaarra jira jedhanii dubbatan kun hundumtuu guyyuma 27 kana keessattitu hojjetamee dhume. Waaqayyo gaafa guyyaa 27ffaa guyyaa bitaa qara hoggaa waan hojjete kana ilaaluuf jedhu wanni tokko bishaan goodaa keessaa wanni inni hin uumin takka bishaan goodaa keessaa ka'ee bahe. Wanni kun horo jedhan. Horo kuni bishaan goodaa keessaa bahe amma warri kiristaanaa Waaqayyo biyyoorraa akkana dhandha'anii hafuuratti baafate jedhan sun waan ijoolleetti himanidha malee odeessan miti. Namni kuni hoggaa waan amma namni makiinaa tolcha. Makiinaa hoggaa tolchu. Makiinaa waa hundumaa karburaatoor, depuraatoor, waan injin, moolii, waan achi keessa jiru hundumaa tolchee eegatti galchee booddee qulfii hoggaa bahu dhahu mootarii ka'a miti. Sagalee mootarii sanaa namicha tolchee. Sagalee jecha beektu qooqa mootarii sana makiinaa sana namichatu tolche hin tolchin. As a result of the totality sagaleen sun dhufame. As the result of the entire creation namni wanni nama fakkaatu yookiin namni kuni bishaan goodaa keessaa bahee hoo rabbiin garagalee millatu mil'uu waaqaatiin bakka lamatti tarsa'ee gamni tokko dhiira ta'ee gamni tokko dubartii ta'ee akkas jedha Oromoon malee lafee waan cinaachaa tokko bitaa kana baasee shukuumee maal godhee nadheen tolche hin jedhu. Dhiirriif nadheen waanuma tokko tuuhuu bakka lamatti mil'uu waaqaatiin addaan bahee jedha Oromooni. Ishee kanallee yoo waa'ee gender equality fi itti dhimma bahan wanni kuni otoo mil'uu waaqaatiin addaan hin bahin dura ifii alaa fedhiin qabu. Ifii alaa fedhiin qabu jechaan fedhiin inni sila alaa qabaatus isuma keessa jira. Akka dhiiraatti ifii alaa fedhiin qabu, akka dubartiittis ifii alaa fedhiin qabu lachuuyyuu isuma keessa jira jechaadha. Isa keessa jira jechaani waan lachuu qaba jechaa miti. Mil'uu waaqaatiin hoggaa addaan bahu sana wanni gama tokko dhiira taasisee gama tokko dubartii taasisu hoggaa addaan bahan dhufee jechaadha. Namni kun hoggaa bishaan keessaa bahu seera yaayyaa shananii duwwaa otoo hin ta'in seera ayyaana 27 sana sifirraa qaba. Maal jennaan miila lama qaba, harka lama qaba, mataa takka qaba. Meeqa? Inni kun yayyabasaati. Miila lamarraa quba meeqa qaba? Harka lamarraa quba meeqa qaba? Mataa kanarraa qaawwaa meeqa qaba? Qaawwaa 7 qaba. Seera yaayyaa shananii complete seera uumamaa represent godhuudhaafitu uumamee jedha Oromoon. So horo maqaan nama kanaa Oromoon horo jedha. Horo jechaani maqaa namni takka ittiin waamamus ta'uu danda'a yookaan immoo nama waan jiru uumaa jiru nama jiru kana hundumaa hore jechuus hin ta'a jechuudha. So kuni horo
Ogala matibani ga horo dumafotu sa ujenete. Okay. Amma ga wan umama wan yayya shanani wan ayyana digdami torba akka umamatin himnerra wanni kun akka umama duwa wan himamoton tani akka biri akka dibiti simun silanu madandama Oromo daaf kaninni ittiin beekumsa Oromoo maal fakkaatti ishee jettu deebisuudhaaf hanga ammaatti waan argine egaa waan yaayyaa shananiitii fi waan ayyaana 27 kan kanarraa kan hafe Oromoon gadaatti bula. Gadaan kuni hoo seera maaliitii yayyabame isa jedhu akka ilaallummoon fedha. Gadaani akka sila dubbannetti Boorana gammi jenne sun Boroo'aana gammi jenne sun raayyaa aseebo ta'ee macaatu lama ta'ee sabboogona ta'ee meeqa ta'ee sadii gamana siikoo mandoo jira enne ituu humbanna jira jenne lama meeqa ta'e walit shan ta'e gadaa tokkoon isaa fudhanneetti mee gaduma sabboogona gadaa macaatu lamas fudhachuu hin dandeenya kan amma qoratamee beekamu sabboogona kana waan ta'eef sabboogona kuni akki inni itti ijaarame gadaan isaa akki inni itti ijaarame maal ta'eeti seera yaayyaa shananiitti galaa isa jedhu laalla. Asii wanni argitan kuni abbootii gadaati jedhu maaliif gadaa keessatti yoomiyyuu abbootiin gadaa nama shantu jira maaliif gogeessi hundiyyuu abbaa gadaa kanuma ofii qaba. Al tokko sana keessaa isa tokkotu biyya bulchaa abbaa bokkuu ta'e biyya bulchaa jechaadha malee gadaa warri kun gogeessi kun shananuu ofiin of bulcha. Gogeessi shananuu if keessatti ifii of bulcha. Abbaan gadaa yoo isaanii waan nu dhibe jira kottuuti waan nu laali jedhanii waaman malee abbaan gadaa bira dhaqee dubbii isaanii keessa seenuu hin danda'u. Qaalluu yoo dubbiin hammaatte dhuftee isaanumtii dubbii akkanaa hammaattetii duriin jirreetu nutti dhufeeti dubbii kana mee falatti nuu fali jedhanii yoo galma warra qaalluutti isaan yookiin qe'ee warra qaalluutti hin geeffatin lakkii nuhitu isin bulchaati dubbii keessan ilaalla jedhee namni seenuu danda'u hin jiru akka seera Oromoo durii. Kanaaf iyyuu gogeessi kun tokkoon isaa self ruling entity. Gogeessi kun waanii qaba. Walaannaaf qadaadduu qaba. Walaannaa jechaan warra walitti aanuu fi warri walitti aanu waliin jaallatu. Ijoolleen walirratti dhalatte amma dabaloo jedhani waliin jaallatu. Abbaan kuni warra isa ajala jiru kanaafi walaannaadha. Waliin morkiti. Inni kana jala jiru immoo kanaafi qadaadduudha. Kuni kanaaf qadaadduudha. Kuni kanaaf walaannaadha. Kuni kanaaf walaannaadha. Warri walitti aanu kun walii walaannaadha. Kanaafiyyuu shanan kana amma walaanna qadaaddu jennee yoo naannofne walaanna sadiif qadaadduu lama argina yookiin immoo qadaadduu sadiif walaanna lama argina depending on where you start lafa lakkaawuu calqaba irratti depend godhe. So shanan kun walaannaaf qadaadduun bakka lamatti bahee seeruma yaayyaa shananiitiin yayyabame gadaan tokko jecha. Gadaan kun asii ka'ee addana hanga ga'utti ganna 8 waggaa 8 asii ammasiitti waggaa 8 jedhaa deema. Hamma dhufee as ga'utti waggaa 8 lakkaa'ee waggaa 40 ta'a. Dalgi isaa tokko waggaa 40 yoo ta'e egaa
jahaa fi tokko gidduu ganna 40tu jira jechaan. Irraan gadee kana wanni argitanii luba jedhama. Luba abbootii. Jaha ilma tokkooti, 4 ilma jahaati, 2 ilma 4ti, 7 ilma 2ti, 5 ilma 7ti, 3 ilma 5ti, 1 ilma 3ti, 6 ilma tokkooti akkana. Abbaaf ilma ta'aa deema wanni kun. Abbaaf ilma gidduu immoo waggaa 40tu jira. Waggaaf wanni gadaarratti namni baay'eedhaaf hin galle abbaaf ilma gidduu akkamitti waggaan 40 jira yoo jedhan, yoo abbaan gaafa ilma sana dhalchu yookiin intala sana dhalchu inni waggaa 60 tahe mucaan gaafa dhalate waggaa 20, guyyaa dhalate sana inni waggaa 20. Maaliif jennaani social age jedhama kun. Abbaarraa fagaachuu qaba waggaa 20. Yoo abbaan gaafa mucaa kana dhalchu waggaa 70 ta'e mucaan gaafa dhalatee waggaa 30 ta'e dhalata. Amma warra kanatti gadaa keessaa bahan hariyaa tahan ni jiru. Maaliif akka dhalataniini gadaa waliin silaa 40 maruu malan sana waliin maruu waan hin dandeenye. Maaliif gaafa dhalate yoo waggaa 20 warri isa dura dhalate waggaa warri inni waliin dhalate yookiin isa darban yookiin booda tafanii innama kophuma deemee gadaa keessaa bahaa jechaa. Isheen kun xiqqoo jajjabduudha, booddeedhaatti falattu. Haa ta'u malee abbaa fi ilma gidduu gadaa waggaa 40 jiraa kana quba qabaadhaa. Akka amma namni takka odeessutti gadaan gaafuma dhalattee qabdee numa deemtii hin dhaabbattu wanni jedhan hin jiru. Gadaan gaafa yayyabamtee qabdee waggaa 40 si'a 9 martee hin jaatamti jechaani. Amma akka afaan Booranaan haasa'aa jira, soraan na gargaaru malee. Jirmi hin jaatame yoo jedhan, jirma wayii muka wayii ibiddatti kaa'anii otomatti tuqatanii yoo boba'ee citu, yoo boba'ee dhabamu jirmi hin jaatame jedha. Hin jaatame jechaan nyaatamee dhumee jechaan afaan seedaati. Hin seedatan jechaani. Oromoon waan tokko waan jechuun feena jira. Warri kun hin dhume hin obba'e jechuurra wayirraa dabsanii hin nyaatame jechuurra hin jaatame yoo jedha afaan seedaan. Waan seedataniif afaanuma Oromoon waan jedhu namni waan afaaniin hin laganne harkaan hin lagatu yookiin ammoo hojiin hin lagatu. Waan afaaniin hin laganne kanaaf didaa yoo amma haadha kee akkana ta'e maal jedhan kana namni waan afaaniin hin laganne hojiin hin lagatu jedhee sana didaa fi dhowwa. Kanaaf dhowwa hin dhowwa Oromoon waan akkana. Maaliif seerri arrabaatii fi seerri billaan nama diranii tokko Oromoo biratti. Namni arrabaan nama diree fi namni billaadhaan nama diree seerri isaa tokko. Maal jennaa waan qarri qabu qarqarri qaba, waan hayyuun qabu makkalli qabaa jedhe seeratu. Waan arrabi kuni akkuma billaa sana uree nama seena. Arrabi hamaan. Kanaaf iyyuu arraba akka billaa uree nama seenu kanaaf seera billaa tokkuma taasisee jechaadha. Amma kun asii ka'ee hamma asiitti eega ganna 40 ta'e asii ka'ee hanga as gahutti amma wanni nuyi goone yoo asii kaane baa jalatti mareemi hanga 7 deebi'ee baa jalatti marutti deemne amma saayikiliini hobbaate jechaadha. Mara dide maree
amma si ka'ee torba deebi'ee hin jiru kana gidduutti amma dhufee as ga'utti meeqarratti deebi'ee yoo jettan tokko lama sadii afurii shanii jaha torba saddeeti sableessoo irratti deebi'e abbaa salgaffaa irrattitu sagliin itti marte gadaa sanatti sagliin martee jechaan kana amma mara dide hin maruga amma afaan faranjiitiin dubbanna yoo jedhan gadaan sunuu kiraayisis seentee jechaan amma gadaan kun akka dhufe kanatti itti fufuu hin danda'u deebi'ee adjusted waggaa dhibbas asii ka'ee hanga asitti waggaa 40 eega ta'e hanga asitti sagalsii 40 meeqa waggaa 360 gaafa yayyabameettitu gadaan 60 laayifiin gadaa tokko waggaa 360 akka kanattiini sagli waan jedhantu jira sagliini silaa duraanuu dubbachuu mallee duruma iddoodhuma duraatti deebi yaa Booranatti amma gaa kun asii ka'ee hamma asiitti 61 jechaadha kun waggaa 360 laayif saayikilii gadaa yayyabamee 61 jechaan yoo akkas ta'e Oromooni gadaan hanga har'aatti yayyabanii 60 meeqatu jira jedharee waan jedhu laalla amma gadaan nuyi amma keessa jirru gadaa booranaa jedhu gadaan booranaa jechaani boorana kunoo kan daarii keeniyaa jiru kana miti kan nuyi dubbataa jirru lafa Oromoon qubate keessa lafti booranni hin jiru warri amma booranas jennee warday jennee maal irraa dubbannu kuni maqaa gosaa miti maqaa period of dominancy tu dubbataa jira periodiini eega 1631 aansee hanga amma jirruutti waggaa 360 kan isin dinqoo ani waan kana akkanatti hin goone waanuma dabbasaa guyyootiif bulee guyyoo jedhanirraa ka'een waan kana Arabic numeralsitti kenne garuu akkuma sababaa ta'e 1631 itti yonnaa waggaa 360 itti dartan meeqa dhufu 1991 dhufu jecha 1991 jecha kana jechaan gaafa wayyaaneen biyya fudhata gadaan 60 By the way, this is just a coincidence, Ani. I never thought of it. Akkuma kana kanatti himame, you can check it. Wani asmaromirra ilaaluu dandeessu. Asii aansa 31 kanarraa aansa. Kanaaf iyyuu anis isumarraa aanseen 360 itti daree jennaan. The result was 1991 taanaan sodaadheetanii to the present day. Anyway, Booranni 1631 kana irratti eenyurraa fuudhe gadaa. Wanni jedhu immoo yoo laalle warday warra jedhanirraatu fuudhe. Warday maqaa gosaa miti. Maqaa dominance yoggaa sana warri dominant ta'e itti beekamudha malee jarri har'a ormaa sin jedhanii orma kana immoo gosa isaa yonnaa keessa ilaaltan jaarsoo fa'ii garjeeda fa'ii gosuma Oromoo biraa keessa jirtu hundumatu jira lafti isaan amma qubatanii xaanaa gaallaa jettiin faranjiin North Kenya kana hanga Mombaasaatti Laamuurraa warri qubatan Oromoo wardeen kan
Na wardee kun immoo waggaa 360 dominant tahee tureeti. Booranni argaa dhageettii isaa keessatti warra amma lakkaawaa jirru kanaan sidii sagalan jedha. Kan lakkaa'aa jirru kuni sidii sagaleen. Sidii sagaleen oral traditioniin Booranaa haa jedhu malee gochi nuyi irraa dubbannu kun eessa akka isaan jiran isiniifin hima. Boorana keessa warra jiru yookiin bakkuma tokko warra jiru miti maaliifi jaarsoon amma ituu humbanna keessa jira. Jaarsoon macca keessa jira. Jaarsoon bakka Oromoon qubatu bakka hundaattuu jaarsoo arguu danda'a. Wardeenni kun ammoo waggaa 1271 eenyurraa fuudhee jennee yoo laalle Abroobjii irraa fuudha. Abroobjii jechuun kuni iddoo biraatti ammoo warri gaara Wallagga keessatti Arroojjii jedhamu. Arroojjiin kun gosa Faqaaduu Waaqjiraa fa'i. Arroojjii kana jaan kan warri macca keessa maccituudha. Macca kuni macca warri jaan kan farda domestikeetii godhe maccaa jedhu. Farda yeroo oofa maal jedhuun? Macci jedhu miti. Maccitu jechuun kuni amma it may not amma akkasin yaaddanitti an saayinsiin isinitti himaa jira miti. Waa'ee beekumsa Oromoon isinitti himaa jira. Na wanni Oromoon jedhu kun Oromummaan yoo beekumsa kana keessa hin jiraati waan biraa keessa hin jiru. Namni akka Oromoo tokkootti ofirratti reflect godhuu danda'uuf of baruu danda'uudhaaf beekumsa kana barbaachisa. Amma wanni isaan harka lamaan nurraa muranii akka nuyi of hin argine nu godhaniin maan kana awwaaluudhaan akka nuyi kanan argine godhuudhaan akka otoo ija qabnu lafa hin argine nu godhan kana. Inni kun karaa kana dhufee waan hin jirre odeessa inni kun kana odeessa. Nama kan keessii odeessu yoo siin tahin homaa hin argattuuti. Kai if barbaadanii jechuudhumaaf amma wanni kun waan ittiin if barbaadanii. Nuyi banneeti amma inni kan I'm an American jedhee addana taa'aa jira. You're not an American, you're lost here. It's good waraqadhaaf Ameerikaanii tahuu dandeessa. But that's not your real self, and you should be looking for your real self. And until you discover who your real self is, you will be in a problem. Maaliif warri kaan waan ofii qaba. Ati waan qabdu wallaalteeti addana kan taa'aa jirta. Kanaaf iyyuu Oromoon hoggaa duru wal abaaru waan beektu wallaalii namaan isin warra waan beektu wallaalii. So Abroobjiin kuni waggaa 911 AD qabeeti kasina dubbanne Wardeen irraa gadaa fuudhee jechaadha. Wardeeyitu Arroojjii irraa fuudhe. Wardee immoo Arroojjiin immoo Maadillee irraa fuudhe. Waggaan inni itti fuudhe immoo kunoo asirratti argitan. Maadillee jechaan namni Dambidolloodhaa dhufe jira as keessa. Dambidollootti Maadilleen jedhan kuni gimbii isinuma jiru. Shawaa keessas iddoo baay'ee jiru. Maadilleen jedhanii nama afaan jijjiiramee madaallee jedhu. Madaallee jechuun Maadillee dhumu. Na amma awwaalli Maadillee Baalee keessa karaa daarii biyya Karrayyuu kana karaa daarii biyya Guraagee kanarra awwaalli Maadillee lafinni hin jiru. Faranjiin Mudaallee, Mandillee, Mundullee waan akkana jedhanii numa kakkatabu waan isaa garuu namatti hin himanii. Oromoon immoo kan isaan himanne kanaaf iyyuu waan inni ta'e hin beekanii. These are pre-Oromo people jedhaniiti kijiban. Pre-Oromo jechaan nuumaan jedhanii. Nuyi pre-dhasii ammasii jechuudha.
So maadilleen immoo namni inni irraa fuudhee dhittacha. Dhittachi kun maqaa maaliiti? Dhittacha namni beeku jira? Maqaa mukaati eenyan? Eeyyee dhittachi maqaa mukaati. Muki sun muka qaalluuti. Dhittachi dur maqaa warra dominantii tureetis dhittacha warra waamamu. Isaan immoo guni BC-dha. You know, AD no, BC-dha. AD. So 191-dha dhittachi maadilleetti kenna. Inni immoo eenyurraa fuudhe dhittachi suuftuurraa fuudhe. Suuftuun immoo eenyurraa fuudha? Muunyoorraa fuudhe. Muunyoon kuni maqaan kun badaa jira amma namni muunyoo kana beeku hin jiru. Boorana keessatti yoggaa ijoollee gubbisanii aliyyoo ala gurraacha yaayyaa muunyoo jedhanii waan achitti dubbatan malee kanarraa kan hafte immoo asitti akkanatti kronoloojii gadaa keessatti waan dhufu yoo ta'e malee maqaan kun irraanfatamaa jira jechuudhaafi muunyoo immoo 529 BC-dha fuudheeti asitti nama isa harkaa fuudhetti kennee jechaan. Muunyoo dura immoo hixoosatu muunyootti kenne. Hixoosni kuni xasaasiin jedhani. Xasaa wanni jedhanii jira. Arsii keessatti hixoofni kunis iddoo baay'ee jira. Arsii keessatti keessumaayyuu hixoosa jedhanii gosa guddaatus jira maqaa lafaatiis. Innis warra gadaa dominantii turan sana keessaa tokko ture. Dhummi isaagaa xayaadha. Hixoofni kun immoo xayaarraa fuudhe. Xayaan kun amma wanni isaanii kijibni guddaan dhagaani sooddoo keessa dhaabbatu Stonehenge jedhan suni kan xayaati. Xayaa kanatu waanii jijjiire. Xayaatti deebiste. Xayaan waan godhe hoggaa xayaa amma gadaan sagal marte beeka. 360 si'a 8 martee sagleessoo keessa jira. Kanaaf iyyuu kan xiyya jedhanii xaya Oromoon jedhu isaan xiyya jedhan kuni dhagaan warri Faransaayii qorate they estimated the age of that stone to be about 4,000 years. Chronologiin gadaa Oromoo immoo asirratti akka argitanitti amma 368 yoo multiply gootan maal dhufu? 3,140 or plus minus qaba maaliif gadaan waggaa 8 waan lakkaa'uu fi could be plus minus. Hataatu chronologiin history Oromoo kana fakkaata. Sagliin hin marte jechuun egaa konseptiin amma irraa dudubbachuu qabnu tokko hin jira. Konseptoota isa duratti dhiibne san. Konseptoota akkamiiti Oromoon jiruu jireenya faa jedha. Jiruun maali? Jireenyi maali? Maaliif jiruu jireenya jedhee lamaan isaa akkuma amma raayyaa asee gummachaatu lama jedhu kanan immoo jiruu jireenya jechuun kun maaliif walitti hidhe? Jiruuniif jireenyi maal walitti qabu? Jiruu jechaan maal jechaadha? Jireenya jechaan maal jechaadha? Gadaa jechaan maal jechaadha? Jaatama jechaan maal jechaadha? Ayyaana jechaan maal jechaadha? Saglii jechaan maal jechaadha? Uumaa jechaan maal jechaadha? Finna jechaan maal jechaadha? Horoo jechaan maal jechaadha? Kun hundumti isaa immoo yoo wayi tokko keessa galchinee ilaallee wanni inni keessa galu Oromummaa jedhama. Na konseptoota kana beekuu mallee beekuu maltanii jechuudhaaf. Oromooni konseptii developmentii siin qaba. Konseptii developmentii inni qabu akka faranjiin jettu kana miti. Faranjiin
akka isaan yaadanitti isaan malee namni waan developmentii beeku hin jiru jedhanii yaadu. Oromooni finna jedha. Finna jechaan akkas irratti argitan ispeelingiin isaa amma deceptiiviidha. Finna jechaan fidna yoo amma Booranaan finni maal jedhanii waan itti fidaman jedha. Waan fidamuudha. Waan finna jechaan waan gubbaa gadi namatti kennan wayii ati immoo ka ittaanu